Ashamaa harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu har'a haala kanaan zana fataa jedhee isinii dhufeen jira. Maal qabattee nu dhuftee jechuun keessan immoo hin oolu jechuudha. Egaa yeroo darbe keessa jechuudha kaleessumta keessa viidiyoo nyaataa wayii isinii gadhiiseen ture. Hundi keessan jaalattaniirtu jechuudha nyaata sanii. Har'as immoo akkuma argitanii kanan isin hojjedhe jechuudha. Haala kamiin akkan hojjedhe immoo walumaan laallaa haala salphaadhaan jechuudha. Kuni akka buskutii cornaaqqeeti jechuudha. Waanuma salphaarraa jechuudha. Waanuma mana keenya keessa jirurraa hojjechuu hin dandeenya. Akkasumas immoo warroonni amma ramadaana kana keessa soomtan jechuudha. Kiree soomii jechuun soomii walii lamaa, tokko soomii ramadaanaati, tokko immoo sooma faasigaati. Warroonni sooma faasigaa soomtan jechuudha. Haala kanaan fayyadamuutii ni dandeessu kan jedhu tokko yaadee tanan jechuudha. Viidiyoo kana isin hojjechuuf karoorsee kana fakkaataa gara viidiyoo keenyatti deemna. Isiniin jedhaa turtii gaarii. Egaa akkuma argitanii asitti kaameraa soogidda xinnoo sukkaara jedhee walitti naqee tanan jechuudha. Akka inni naaf bukaa'u lixiin koo jechuudha. Egaa lixii immoo yoo bukaa'e malee hin ta'u jechuudha. Xinnoo ishii kuf jedhu garuu baay'ee turuu qaba. Jabeeffamee bukeeffame waan ta'eef fageenyi bukaa'utti eeguun qaba. Amma kaameraa kiyya haala kanaan baxabbateen qadaadii lafa godhaa jechuudha. Egaa haala kanaan qadaadii lafa godhe immoo turee yoonti deebi'u haala kanaan kaameraan kiyya naaf bukaa'ee jira. Amma immoo daakuu qamadii qopheeffadheen kaameraa koo itti naqadhe jechuudha. Kaameraa soogidda sukkaara xinnoo jechuudha. Kanan bishaan walitti make kana haala kanaan waliin gaachaan jira jechuudha. Egaa haala kanaan hojjetachuu hin danda'ama. Akkasumas immoo waan barbaanne akka jirutti gochuu hin dandeenya. Isiniin jechuu barbaadetan maaliif yeroo baay'ee biyya Arabaa keessatti tarii meeshooleen mana keessaa akka barbaachisan jiraachuu danda'u. Isinii galee meeshoolee mana keessaa yoo hin jiru wantoonni idda irratti ittiin hojjetatan kan akka eelee zayitii irratti xabbasan maxbashaa isa jedhamu jechuudha. Wanti hundi ulaagaaleen kushiinadhaan wal qabatu guutee jira jechuudha. Akka baadiyyaa yookaan akka biyya keenyaatti miti jechuu barbaade tan walumaa galatti. Anam fakkeenyaaf meeshaalee muluu hin qabu jechuudha. Guutuu mana keessa waan hin qabneef tirii kiyya saala kanaan fayyadamee lixii koo saala kanaan bukeesseen jira jechuudha. Xinnoo ishii immoo zayitii jechuudha. Zayitii isuman ittiin xabbasu kana zayitii adiidha jechuudha. Harka kiyyaan tuqadhee itti sukkuuman jira jechuudha. Seeraan akkanaaf toluuf jechuudha. Yoo tolchanis yoo nyaatanis baay'eetti kan mi'aawu ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee nan arga jechuudha. Buskutoota gabaarra oolan hojjetamanii isaa sunniin baay'ee zayitii guddatu. Akkasumas natti mi'aan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e garuu baay'ee natti urgaa'u yoo nan nyaadha garuu yoo dhaqee bitu baay'ee wakaana bokossaa waan addaa wayiiti jechuudha. Garuu har'a immoo hojjechuun karoorse ofumaa kiyya jechuudha. Ofumaa kiyya waan hojjechuu karoorseef amma sundallee waan nama hin rakkisne hojjechuun qaba jedhee tanan jechuudha. Yeroo baay'ee mucaan koollee hin barbaada beektu. Isa akkasii kana mucaan kiyya baay'ee jaalata. Daa'imni kamiyyuu hin jaalatu qabu buskutii yoo argitanii jiraattanii. Ani immoo isa sana akka fayyadamu hin barbaadu mucaan kiyya maaliif garaa cufa jechuudha. Akka inni nyaata hin nyaanne nyaata biroo akka hin nyaanne waan dhooguuf kanaaf
ani nyaata sana akka nyaatu hin barbaadu. Kanaaf immoo nan yaala gaafa isa barbaachises ta'e gaafa na barbaachise manatti hojjechuun nan danda'a miti. Eeyyen anaan dura garuu mana arabaa keessa yeroo jiru hojjedheen jira jechuudha. Fakkeenyaaf buuphaa hin qabu wanti kun hojjetachuu hin dandeessu jechuudha. Buuphaa waan hin qabne warroonni tsooma faasigaa tsoomtan haala kanaan hojjetachuu hin dandeessu jechuudha. Wantoota isaanii irraa yoo of eegdan, wantoota tsoomii qaban irraa yoo of eegdan. Amma lixiin koo naaf bukaa'eera. Lixiin koo turtii baay'ee ture garuu sirriitti bukaa'u jedheen beekatumaaf dhiise aga barbaadan tursiisuu hin dandeessu jechuudha. Aga lixiin keessan bukaa'utti amma lixiin koo naaf bukaa'e jechuudha. Diriirsan jira. Waan hundumaa kanuma waliin laallu ta'a jechuudha. Dhugaa dubbachuuf haala salphaadhaan waan barbaanne hunda nyaata buskutii barbaanne, saambusaa barbaanne, waan barbaanne meeshaalee arabaa hin argitanii miti isaa waan tokko hojjechuuf jecha meeshaa 100 gadi fuudhan garuu meeshaa 2 hin caaltu jechuudha. Meeshaan ani hojjedhe akkasumas waanuma waliin laalaa jirrudha kana jechuudha. Kana fakkaataa immoo lixii kiyya haala kanaan diriirsee ergan tolcheen booda haala kanaan diriirseen jira. Kana fakkaata waan barbaanne isaan amma fakkeenyaaf nyaata arabaa yookaan nyaata biyya alaa jedhu miti garuu salphaadha nyaanni isaanii. Dhugaa dubbachuuf keenya turre ulfaataadha. Keenya baay'ee ulfaataadha kan isaanii salphaadha. Baay'ee salphaadhaan jedha akka kootiitti ani hojjechuun natti salphata kan isaanii san. Keenya garuu baay'ee ulfaataadha nyaanni biyya keenya. Egaa akkuma beekamu biyya keenyas biyya quufati waan ta'eef nyaanni nyaatamus nyaata nu madaalu jechuudha. Sinii galee kun immoo nyaata arabaati miti waliigala biyyattii hundaatitu itti fayyadama jechuudha. Akkuma argitan lixiin isaatis waan addaa miti qamadiidha. Kaameraadha soogidda xinnoo ishii akka xaamii kennuuf sukkaara jechuudha itti godhe. Haala kanaan diriirseen jira jechuudha. Egaa ani immoo yeroo jalqabaatiif biyya keessatti waan kana hojjechuuf yaadaa jira mana kiyya keessatti jechuudha. Yaalaa jira. Haala kanaan lixii kiyya murachaan jira jechuudha. Akkuma argitan kanatti akka maal jedhama maqaansa sinaaboon isa jedhamu san isa kinoo qarafaa fi sukkaara keessatti naqanii maran tokko yoo beektan ta'e isa sanaan wal fakkaata jechuudha. Sinamoon immoo sinamoonidha. Sinaboonii miti sinamoonidha. Isa sana haala sanii nan muree maaliif akkanatti walitti harka kiyyaan moluurra diriirsee ka'ee muruu naa wayyaa isa jedhu wayitiin yaadi jechuudha. Kanaafuu haala kanaan muree jechuudha. Muree tanan akkuma argitan immoo biraddiistii kiyya abiddarra godhee zayitii itti naqadhee zayitiin ko'ee keessan godhe jechuudha. Lixii kana hunda isaatu keessan naqadha jechuudha. Kana muree sana akkuma argitan ka haaluma kanaanan keessa naqee jechuudha. Ergan keessa naqee booda hoo maal ta'ee si jalaan bannees naan jechuun keessan hin oolu. Umtuuna jalaan hin banne inuu haala kanaan ta'ee kanatti jechuudha kan ta'e ittiin gaggaragalcheen haala kanaan diimatee bareedee naaf bahee jechuudha. Yeroo biraatiifis akka hojjechuu danda'u of argeen jira. Fakkeenyaaf yeroo mucaan koo barbaade haala kanaan hojjechuu nan danda'a. Ofii kootii yoon barbaade haala kanaan hojjechuu akka hin danda'u hojjedhee isiniin jedha.